Odeeffannoo biroos qabna hirphaa gammachuu isiniifan dhiyeessaa amma xumuraatti nu hordofaa. Itiyoo Telekoom neetwoorkii 5G yookiin immoo dhaloota shanaffaa jedhamu torban dhufurraa kaasee hojii akka jalqabsiisu beekse. Seektarri Telekoomii kaampaaniiwwan biyya alaatiif banaa erga taasifameen booda Itiyoo Telekoom tajaajila kennu ilaalchisuudhaan hanga tokko fooyya'insa taasisaa jira. Neetwoorkiin 5G maalidha? Maaltu adda godha? Biraanuu gammachuu. Maqaa afaan Ingilizii 5th generation yookaan 5G jedhamuun beekama. Intarneetii moobaayilaa dhaloota shanaffaa akka jechuuti. 5G'n gosoota intarneetii amma yoonaa beeknu kanneen akka GPRS akkasumas 3G fi 4G kanneen jedhaman irra saffisa cimaa qaba. Intarneetiin dhaloota shanaffaa yookaan 5G isa yeroo ammaa namoonni baay'een itti fayyadaman 4G irra saffisaan dachaa 20 caala. Kana jechuun daataa kamiyyuu intarneetii irratti fe'uuf yookaan buusuuf yeroo nutti fudhatu dachaa 20 gadirrata jechuudha. Teknooloojii raadiyoo spektrum jedhamu kan fayyadamu 5G'n yeroo tokkotti bilbilooti baay'een intarneetiin akka walqunnaman godha. 5G arganne jechuun wantoota amma bilbila keenya irratti dalagnu mara saffisa fooyya'aa ta'een dalaguu dandeenya jechuudha. Dirooniiwwan samiirra ba'anii hojii garaagaraa hojjetaniif akkasumas to'annoo tiraafikaaf 5G'n murteessaa ta'a jechuudha. Faayidaan 5G inni kaan konkolaataan shufeera malee deemu akka garaatti akka socho'u gargaara jedhameera. Konkolaataawwan dhaloota dhufu kunneen konkolaataawwan biroo yookaan sirna tiraafikaa waliin wal siman hojjechuudhaaf 5G'n isaan barbaachisa. Geemiiwwan moobaayilaas saffisanii qabaatu. Fiilmiis rakkoo tokko malee ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoodhaanis maatii fi fira keessan waliin bilisaan haasa'uu dandeessu. Teknooloojiin kun biyyoota jajjaboo addunyaa Ameerikaa fi Chaayinaa illee walitti buuseera. Sababiin isaa immoo maallaqadha. Teknooloojii dhaloota eegeree kana to'achuu jechuun miliyoonotaaf carraa hojii uumuu akkasumas galii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu argachuu jechuudha. Teknooloojii kana fayyadamuudhaaf ammoo bilbilli haaraan isin barbaachisuu hin oolu. Kanaaf ammoo bilbilooti teknooloojii kana baachuu danda'an gabaatti dhiyaachaa jiru. Weerarri hamaa addunyaa kana irratti waggaa 2 dura mudate COVID-19 hanga har'aatti addunyaa irratti lubbuu namoota miliyoona 15 galaafachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Itiyoophiyaa keessattis hanga jalqaba baatii eebila bara 2022 lammiilee 7,500 ol galaafachuu ragaan ministeera fayyaa Itiyoophiyaa ni agarsiisa. Dhiibbaan dhibee kanaa fayyaa, hawaasummaa fi dinagdee irra darbee siyaasa biyyattii irrattis dhiibbaa uumeera. Haala siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaan keessa jirtuuf weerarri COVID waan gumaache qaba. Hayyuu siyaasaa buleessaa fi dura taa'an Kongireensii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa ammayyuu ittaanaatu gaafate. Itoophiyaa keessa erga COVID seenee waggaa 2 yeroo dubbatanitti mootummaa Itoophiyaa inuma oolchee COVID jettanii dubbachuu keessan na yaadadha waggaa 2 dura dirree siyaasaa biyyattii jijjiireera COVID. Carraa tokko mootummaa irraa uume carraa mootummaan barbaadu keessaa tokko naannuma sana qotetti beeka. Warri faranjii divine interventionii jetti isa irratti mootummaan keessa gugatee dhiibbaa deemsuudhaanii akkuma isin beektanii duuta caaluutii qabee waajjira 200 olidha kan jalaa cufame hundumaanuu jechuu kooti lollissi bal'aatu ture dhaabbata mootummaa uumeera. Kanaaf amma akkasin waggaa 2 duubatti deebitanii gaafa laaltan utuu COVID jiraachuu baatee yoona nuti mootummaa taaneera jettanii yaaddu. Carraa dabalataa uume jenna malee koronaa duwwaatu balbala nutti cufu otoo hin taane mootummaatu balbala nutti cufee jechuudha. Kanaafaa garuu waggaa arfanarraa calqabe ni fooyya'aa deema jechaa turre hin taane koronaa miti amma warra bofaa kennide koronaa miti amma akka warra lolatti kaabaatti deemaa ture koronaa miti amma ammayyuu oromiyaa keessatti lolli deemaa jiru kan dubbachaa godhe garuu koronaan mootummaa waggaa tokko dabalatee waggaa sana keessatti immoo nama baay'ee nu jalaa hidhuu waajjira baay'ee nu jalaa cufuu dirree siyaasaa dhiphisuu boordiin filannoo gaaraa hamma dakaatti dirree siyaasaa waan dhiphisuu danda'u filannaan dhugaa ta'e fudhatama qabu akka biyya kanatti hin deemne carraa waan uume keessaa tokkodha yeroo dabalataa kennuudhaaniif jechuudha. Murteessaan garuu mootummaan sagantaa baafatee aangoo hin gadhiisu jedhee filannaan dhugaa akka hin deemne hamma danda'eetti balbala cufatee itti deemuudhaaf carraa dabalataa uumeeraaf amma danda'e mootummaan akka hojjechuu danda'u humna qabuuni akka bobba'ee mormituu baay'ee isa kaan karaatti cufee isa kaan bitatee tapha
keessaa baasuu danda'uudhaaf carraa oomisha. Gargaarsa godheedhaaf jechuudha. Siyaasa amma Itoophiyaa keessa jiru akkamiin ilaaltu isin waggoota muraasa darban xiqqoo babbadee ture jettanii ammattoo daandiitti deebi'aa jiru isinitti fakkaata akkasitti hubattu isin? Karaa keenya Itoophiyaan ammayyuu karaa qaxxaamuraa guddaa isa afaan Ingiliziitiin dangerous crossroad gubbaa jirra ammayyuu. Biyyi kun iyyuu akka biyyaatti jiraachuu akka isheen hin dandeenye uumamaa jira. Sana keessa jirra. Atattamaa mootummaan karaatti deebisee sabni biyya kanaa tasgabbaa'ee siyaasni biyya kanaa jijjiiramee biyyi kuni waliigaltee biyyaa keessa marii bal'aadhaan hoogalte malee akka amma deemamu kanatti biyyi kun rakkoo bal'aa keessa jirti jechuudha. Biyya Ameerikaatti gargaaraa Piroofeesaraa Sooshoolojii kataan Dr. Darasaa Geetaachoo Koovid haala hin eegamneen siyaasa Itoophiyaa jijjiiree jechuun ni danda'amaa jedhu. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Lammiin Keeniyaa Sheek Guyyoo Gorsaa shororkeessitoota wajjiniin hariiroo qabaachuun shakkamanii dhimmi isaanii mana hidhaatti hordofaa turan bilisaan akka gadhiifamu murtaa'us manuma hidhaa keessa turuun akka eeyyamamuuf gaafatan. Waggoota afuriin dura garee hidhattoota Alshabaab wajjiniin meeshaalee hojii shororkeessummaa garicha beeksisan qabatanii argaman jedhamuudhaan himatamanii turan. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ministeerri alaa Raashiyaa hoogganaan naazii Adolf Hitler dhiiga jiwish qabaa jechuu isaaniitiif dhiifama gaafachuu isaanii Israa'el himte. Puutiin haasaa bilbilaa ministeera muummee Israa'el Naftaalii Beenet wajjiniin taasisaniin dhiifama akka gaafatan waajjira ministeera muummee Israa'el ibseera. White House dubbi himtuu gurraattii yeroo jalqabaatiif muude pireezidaanti Joo Baayiden pirees sekereetarii dubartii gurraattii jalqabaa Kaaren Jean Pierre muudaniiru. Kaaren nama ganna 44 yoo taatu erga Baayiden aangootti dhufanii pirees sekereetarii itti aantuu ta'uudhaan tajaajilaa turte. Ameerikaan Yuukireen doonii waraanaa Raashiyaa Mooskoovaa jedhamtu akka dhidhimsitu odeeffannoo basaasaa akka kenniteef miidiyaaleen Ameerikaa hedduun gabaasan. Qondaaltonni maqaan isaanii hin eeramne akka himanitti Yuukireen waa'ee doonii gara kibba Odeessaatti imaluu gaafattee turte. Barsiisaa fi barreessaa Nuraddiin Ibraahim kitaabota 6 barreessuudhaan bakka tokkotti eebbisiisee gabaaf dhiyeessee jira. Mata dureen kitaaba isaa immoo qubee armee jechuudhaan moggaaseera. Maaliif maqaa kanaan moggaase laata? Qubee armee jechuun qubeen indeesnamatti hundi keenya jiru gaafa jireenya jaalala walii yookaan waan jireenya lafa kanaa jalqabdurra haati akkas daa'ima tokko yoo argamtu siif qubeedha. Waan barbaadde dhabdi malee daa'ima sana dhabuun barbaaddu hunda nama caala jiru haadhaan malte haatillee immoo hinbeektaa jireenya kanarratti wanta isin dhala ofiitiif hin dandeenyee fi dhala ofiitiif yaaddu hammeen hin jiraatu. Kanaaf jecha waliin malan kan jedhu qubee harmee waan jedhu kana maqaa kanaan qabadheetiin. Dargaggoon Nuraddiin maaltu akka kitaaba kana barreessu isa akka kakaase yeroo ibsu akkas jedhama. Seenaa kiyya keessatti yeroo jalqabaa gaafa afaan kan ittiin baradhus gaafa deebi'ee ittiin barsiisus rakkoowwan bu'uuraa jajjabaatu nu mudata. Ijoolleen keenya yuunivarsiitii otoo hin gahin iyyuu gaafa qormaata biyyoolessaa kutaa 10 fudhannu qabxiin gadi bu'aan afaan Oromootti saabjektoota 10 fudhannu keessa. Kun maaliidhaaf gadi bu'aa yeroo baay'ee naannoo Oromiyaa keessattu deeggarsi kitaabilee akkanaa kunniin hin jiran. Ammallee kolleejjonni haala kanaa waan kanarratti gadi xiyyeeffannaadhaan hojjetan hin jiru. Dhaabbilee adda addaatti gaafa deemu xalayaaleen adda addaa barjaaleen adda addaa magaalota keessatti barreeffamu jiru. Qubee irraa nagaan qabu rakkoo walqabsiistotaa irraa nagaa hin qabu kanneen fala ta'uu danda'a kan jedhu akkuma nama tokkootti kitaaba kana akka qopheessuuf bahee Oromoota biratti shoora kiyya gumaachuu qaba waan jedhuun kitaaba kana qabadhee baheen jechuudha. Qabiyyee kitaabaa kana maal akka ta'e sadarkaawwan barnootaa akkamitti akka gargaaruu fi qaama kitaaba isaa kana mirkaneesseefillee BBC'tti akkanatti ni meeramu. Baay'inaan kitaaba 6 oolmaa daa'immanii gulantaa 3 adda qoodee jira. Gulantaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa LKG narsarii UKG warroota jennuun kanneen jechuudha afaan Ingiliffaatiin namoonni baay'een kanaaf falataa waan jiru kana qabadhe isaanan oolmaa daa'immanii barsiisan kitaaba 3 inni biraa immoo kitaabni sadarkaa tokkoffaa kan jennutu jira kutaa 1 haga 4tti imaammata barnoota amma jiru kana kutaa 1 haga 4 kun sadarkaa tokkoffaa jedhamanii inni shanaffaadhaan immoo tuyyuu kutaa 5 haga 8 sadarkaa giddugaleessa lammaffaatti kan jennu innis serluga afoolota qormaatota biyyoolessaa yookiin ministeerii kan jennuun kan baroota hedduu arma
biroo fudhatamaa turan gilgaalota garaagaraatiin dabalame qabiyyeelee babal'aaf jajjaba qabatee dhiyaatee jira. Inni jahaffaa akka jennuun ummatuyyuu kitaaba kutaa 9 kaasee haga 12 fi kolleejotaaf illee ni tajaajila. Kanammoo biiroon barnoota Oromiyaalee gulaalee ogeeyyotaan taajjabame silabasii barnoota keessatti kutaa 5 kaasee haga sadarkaa 2ffaatti akka kitaaba wabiitti akka tajaajiluu danda'u beekamtiin kennamee jiru. Kitaabilee deeggarsa barnootaaf oolan borcaamsaa 7 eebbisiisuun alatti kitaabota asoosamaa fi xiinsammuu barreessee qabaatus sababii humna dhabuutiin otoo hin maxxansineen jira jedhan Nuraddiin. Abbaa warraa fi haati warraan qeellam Wallaggaa Dambidoolloo jiraatan warroomanii waggoota dheeraadhaaf daa'ima toon argatiin turan abdii kutannaa fi dhiibbaa hawaasaa isaan irra gahaa ture akkatti keessa darban dubbatu. Waggoota meeqa booda dhala akka argatan abbaan warraa obbo Tasfaa Tolasaa maatii olaanaatti muudhaan jalqabu. Waggaa 18 booddee Waaqayyo nu gargaare dhala argan. Dhiibbaan hawaasaan jira wanni keessa dabartan maal fakkaatu waggaan 18 laayyoo miti waan ta'eef. Eeyyeedha waggaa 18 keessatti illee wanti baay'een tureera. Waaqayyo nu gargaaree egaa kan hundumaa keessa dabarreerra. Mee hawaasni irraa dhiibbaa akkamiitu namarra gaha? Kakuudhaan erga ol fuune sagalee Waaqayyoo cabsuu waan ta'uufi garatti adeemtu kan biraan qabdu Waaqayyoon bichaa eeggachuu malee. Hammana yoo nutti baatanii dubbachuu baatan tarii alaan dubbachuu danda'u nuyi garuu nutti baatanii nutti hin dubbatan. Amma waggaa 18 booda innaa daa'ima godhattan maaltu isinitti dhaga'ame waan keessa dabartan wajjin? Abjuruu nutti fakkaata. Waan ta'us hin fakkaatu. Gaafa garuu akkas ta'e argitu abjuu nutti fakkaate. Numattuu nu dhiba. Numattuu haaraadha wantichi. Innaa ijoollee maatiin ollaa keessan wajjin ijoollee wajjin gammadu waan tokko waan isinitti dhaga'amu waan keessa darbitan sana nu yaadachiistu. Yeroo wal daadannu yeroo adda addaa deemnu hin argina garuu liqinsinee mateessa wanta gootu hin jiru waan ta'e addaa fakkaata. Of amansiisnee irra waan ta'eef badaa hammana wanti dhiibbaa karaa kana nutti dhufeef hin jiru. Wanni hin daganne jira amma dhiibbaa waan hawaasarraa yookaan hiriyaa keessanirraa nama dhiyoo irraas ta'uu danda'a waan isiniin jedhame waan hin daganne. Namni jedha ati maaliif hojjettaa siin jedha. Maan jireenya keetti dabarsitaa yoo si ilaalaa wanti jedhu jira. Maal hojii yeroo hojjettu maal goota si ga'a wanti jedhu jira. Rakkoon qabu abbaa jirutu hojjeta abbaa jiru jiraata si jennee sammuu keenya amansiisnee hojiirumaaf fiigaa turre malee badaa mana ittiin laanne yaada keenya jecha namaati. Mucaa dhiiraa moo mucaa dubaraa argattan amma? Mucaa dhiiraa argan amma ji'a lammaffaa isaati. Haati warraan isaanii aadde Baanchaayyoo Asaffaa dhala dhabuu isaaniitiin dhiibbaa hawaasaa keessa turan kaasuudhaan daa'ima argachuu isaaniitti gammaduudha dubbatu. Hawaasa keessa jiraannu xixinnoo rakkinni jiraata. Ati maatii godhattee gaa'ela dhaabbattee waggaa lamatti sirraa eegu kan ammoo gaafa argachuu dadhabdu akka waan ati ofii keetii godhachuu dandeessuutti yaada namni keenya sababii ta'eefi maaliif jedheetu gaafata. Isa kan ammoo Waaqayyo waan gochuu danda'u ati waan gochuu qabdu qooda keessaa sababii ta'eefi akkuma qobaa ta'uu ta'a. Jalqaba innaa ulfa ta'uu keessan bartan miira ture natti maama. Jalqaba innaan ulfa ta'uu koo bare baay'ee nanne isnan gammadee fi waan ta'es natti hin fakkaanne amma ji'a 3-4 guututti waan hafis natti hin fakkaatu waan boornarraa ba'aa ilaatase jedhamu yaadaa ture garuu bakka inuma ta'e qaba akkuma galateeffan. Eegas gammachuu akkamii qabdu maatii keessan akkam maal keessa jirtu? Baay'ee magammanan duris badaa karaa kanaan walitti buunee hin beennu. Waaqayyo nuu kennaa guyyaa tokko jedhee mantoodha sababii ta'eefi ana yoo xinnoo ta'e miirri gaddaa natti dhaga'ame iyyuu kan natti dheekkamu isa. Sagantaa keenya irraa kanumaan goolabnaa Oskaar Bungaa ogeessa teeknikaa keenya Biraanuu Gammachuu isiniif qopheesse hirphaa gammachuu immoo isiniifan dhiyeesse wixata walitti deebina torban gaarii qabaadhaa.